Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatu nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Adda viidiyoo biraa qabadhee isin deebi'ee jira. Viidiyoo adda qabadhee isin deebi'ee ka obboleettii teenya biyya Beeruut keessatti rakkoo guddaa ishiin keessa jirtu akkasuma keessa darbite viidiyoo tana haga dhumaatti dhaggeeffadhaan isin jedha. Waa hedduu irraa barattanii akkasuma mana isin keessa jiraattan sun mana akkamiiti yoo kan gaarii ta'e namni akkanatti jiraatu hin jira yoo kan badaa keessa jiraattan ta'e mootuyyuu namni fakkaatan akka kiyyaa hin jira akka jettanii hubattaniif hanga dhumaa akka dhaggeeffattan abdiin isinirraa qaba. Akkasuma immoo hiriyoota keessaniif illee sheer akka gootan abdiin isinirraa qaba jechuudha. Haddi ayyaanatiin saayitii warri kabajataa jirtan warri ala keessa jiraattan ijoolleedhaan walitti dhuftanii kan kabajattan ayyaana gaarii isin jenna. Warri mana keessa jiraatanii ammoo madaamii keessa wajjin kabajanis hundumti keessanuu ayyaana gaariin isin jala jechuudha. Ayyaanni yoo maatii ofii wajjin oolanii yoo maatii ofii wajjin akkaan nyaatanii oolanii dhugaa kan namatti ayyaana fakkaatu. Waaqayyo mee dallansuu isaa kana dhaabee biyya keenyatti gallee maatii keenya wajjin akka kabajnu waaqayyo jechuun nu hangahuu nu taasisuun isiniin jedha. Baay'ee namatti ulfaata. Barri nu bara gaarii ta'ee dhibeen kun jiraachuu baate warri keetu akka gaarii yoo kan ayyaana kana dabarsu ta'e ati immoo isaan irraa adda taate yoo kan ooltu ta'e sitti dhagama waan ta'eef isinitti hin dhagaminiin isiniin jedha. Homaa miti barri kun hin jijjiirama akkanatti nafu hundi martuu hin jijjiirama. Akkanatti nafu gaariinis ni dhufa badaanis ni dhufa hunduu garuu guyyaa qaba waan ta'eef ni jijjiirama. Abdii hin kutinaan isin jedha. Gara rabbii keessanitti deebi'aati dhibummaan kun biyya keenya keessaa akka badu biyya kamuu keessayyuu siruma akka dhabamu waaqayyo haa taasisuun isin jedha. Viidiyoon adda qabadhee isin deebi'ee tokkorra ga'e hanga dhumaatti obboleettiin teenya tun rakkoo akkamii keessa akka jirtu tanan durallee maalirra akka dabarsite hundaa isin biraan hin ga'a jechuudha. Haga dhumaatti dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Isin fayyada ta'a waa irraa hubattan ta'a jechuudha. Hojiin illee yoo isinitti kan baay'atu ta'e heedfoonidhaan akka dhaggeeffattan isiniin jedha. Hojii keessan jecha heedfoonidhaan dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Ishin garuu rikoordii naa goote rikoordiin ishin naa goote addaan kukkutaa waan rikoordii naa ergiteef anamootiyyuu iskiriin rikoordiidhaan gadi buusuudhaaf baay'ee yeroo na fudhata jechuudha. Akkasuma akka duraan sanatti hin tolu waan ta'eef achirraa gadi buusee akka ishiin haasoftatanitti isin biraan gahuuf baay'ee natti hin tolu natti ulfaata jechuudha. Hojiidhaaf biizidha akka duraan miti waan ta'eef jechuudha. Achi keessaa garuu xiqqeessee isin biraan gahaa. Obboleettiin teenya tun Itoophiyaadhaa kaatee erga dhuftee biyya Beeruut keessa jechuudha. Iddoo Tiripoolii iddoo jedhamu kan ishiin jiraattu. Waggaa ishee afuraffaa barana kun waggaa afuraffaa keessa seentee jirti jechuudha. Waggaa 3 xumurtee afuraffaa keessa seentee jirti. Yeroo duraa kan ishiin dhuftee doolaarri 150 kan ishiin biyya kana seentee erga ishiin waggaa 2 xumurteetti doolaarri 20 akka ishiin itti dabalteef innatti himtee jirti jechuudha. Waggaa sadaffaa akkasumatti hojjettee xumurtee amma garuu waggaa afuraffaa dhumarra kan ishiin jirtu. Ji'a 5 ji'a 6 akkas irraa waan hojjette natti fakkaatu waggaa 4 iyyuu fixuuf. Amma yeroo kanatti rakkoo keessa jirti. Durumaan iyyuu baay'ee rakkoo keessa turte jechuudha. Nyaata irratti maalirratti haa ta'uyyuu yeroo sanirratti jaartiin ishiin fudhattee hojii qabdi. Pilaamandii yuunivarsiitii jedhamu tokko keessa achi keessa hojjetti hojii qabdi. Intala takka qabdi jechuudha. Intalli sammuu ishuma wajjin akka hojjettu natti himtee turte jechuudha. Abbaan warra ishee yookiin ammoo ministeeriin jechuudha Faransii kan inni hojjetu hojiidhaan achi keessa hojjeta. Baay'ee asiin dhufu baay'inaan achi taa'aadha kan isheen naan jettu. Inni ammoo sababa dhibee kanaatiin ji'a tokko duraa lubbuudhaan darbee jira boqotee jira jechuudha. Amma kaa isheen kan mana jiraattu madaamii fi intala takkittii qofa wajjin kan mana keessa jiraatanii yeroo kanatti jari lamaan kun nama 10 ol ta'anii mana keessa akka isaan ishii daddarban nyaata akka dhorgatan siruma. Yuunifoormii takkitti yoo kan miiccadhu ta'e waan qayyaradhu hin qabudha. Obboleettiin teenya tun kan isheen naan jette jechuudha. Baay'ee kan nama gaddisiisudha jechuudha dhugaa. Galgala lijaama takkitti kanan uffadhee rafuun ishii uffadhee tanan yuunifoormii miiccee akka na goggoguuf. Akka na goggogu yoo na goggogu baate immoo jiidhuma sanitti deebi'ee kaawwadhaa uffata naan kennitu waan nyaadhu hin argadhu isaanii. Yoo waa supermarkettiidha fidanii dhufan yeroo san nyaatanii kaan ammoo fileejii na jalaa kaahanii
fuudhinnaan jedhanii yookiin ammoo yoo ka isaan fooqii ol bahan ta'e kushiinaa kaameraa kaa'aniit na laalani waan na nyaadhamoo hin dhugaa. Ani maal jedhee akkasinitti hin beeku. Hojii irra miti nyaanni wangoota nyaadhu dhabeen jira baay'ee rakkadhee jira. Kanuma keessa akkam bahu du'aa ina godhaatti obboleettiin teenyatu jechuudha. Baay'ee rakkoo keessa kan isheen jirtu. Hojiin homaa miti namni nyaatu malee hin hojjetu. Waa'ee nyaataa kanaa kaleessa ofitti hin dabinaan isiniin jedhee jira. Yeroo nyaata hin nyaanne ta'e dhibee kanaan akka saaxilamtan wantoota garaagaraa yoo dhuguu baattan waan ho'aa yoo nyaachuu baattan enerjii hin qabdanii dhibee kanaan osoo saaxilamuu dandeessan isiniin jedheen jira jechuudha. Garuu isheen kaleessa galgala kan isheen naan geesse jechuudha. Viidiyoo sanuu dhaggeeffattee irraan beeku haga ammaatti na wajjin haasa'aa turte. Kanaaf kan inni hadda qabadhe viidiyoo kanallee isiniin gahe jechuudha. Kanaaf yaa obboleettiin teenyatuun baay'ee rakkoo keessa jirti. Tanaan dura haga waggaa 3 fixxeetiin afuraffaa ji'a 5ffaa irraa xumurtu kana $170 akka isheen hojjettudha. Amma garuu $120tti na jalaa gad deebiste isa sanarraa murteetti kan isheen jettu. $120 naa kafaltiidha kan isheen jettu. $120 naa kafaltu malee damooza kiyyaan na hin dhorgattu $120 sanii. Yani qixxumatti addaan murtee kenniteef haga yeroo duraayyuu irraa gadi murtee 150 dhufte garuu erga dhibeen kun seene nuyyuu waan nyaannu hin qabnu hojii dhaabeen jira jettee 120 naa kafalte isa ji'a lamaan osoo birriin harkaan hin gahin warratti ni ergiti. Ani osoo birrii kiyyuu harkatti naa kennite waan nyaataa ittiin bitadhe waan uffataa ittiin bitadheedha kan isheen jettu. Tanaan durallee yeruma namichi jiru iyyuu jarma dhibeen kun seene iyyuu nan deeme ejensiin fidoon jedhuun fuutee ejensiin fidde ijoolleen achi keessa hojjetan ijoollee Itoophiyaa 3 na tumsiste kan isheen jettu. Akkasitti dugda kiyana cabsanii torbee tokko hidhadheetti kanan hojjedhe jettu. Baay'ee dhugaatti baay'ee nama gaddisiisa. Yoo ani nan deema yookaan mana jijjiiradha hoon jedheen fuutee ejensiin fidde ijoollee Itoophiyaa 3 achitti na tumsiste kan isheen jettu jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Yoo ani waan deemsaa itti dubbadhe kontiraata kee fixattu malee hin deemtu naan jetti. Yoo ani fixadhe mootiyyuu waraqaa ammallee hojjechiise hagaan waraqaa ittiin hojjechiise kana naa deebistu malee hin deemtudha kan isheen nan jettu. Rabbi rakkoo kana keessa akka na baasu du'aa inaa godhaadha kan isheen jettu. Isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa hundi keessaniyyuu akka Rabbi kadhattaniif rakkuma kana keessa birriin homaa miti lubbuu ishiitiin akka warratti deebitu lubbuu ishiitiin maatii ofiitti akka deebituun isiniin jedha. Kanaa miti dhibeen kun yoo kan karaan kan banamu ta'e yoo kan galtu yoo kan mootu iyyuu ejensummaan iyyuu garaa laaffisee mana biraa akka jijjiiruuf yoo kan ta'u ta'e jechuudha. Dhibee kanaanuu qabamte kan osoo duutu ta'e wayya rakkoo akkanaa kanarra jechuudha dhugaan isiniin jedha. Dhibee kanaanuu qabamu waattu homaayyuu haa taatu jireenya akkanaa kanarraa mannaa osoo gad obbaafatte wayya dhugaan isiniin jedha. Obboleettiin teenyatuun harki kiyya na jechite. Kireemii takka naan fidduu homaa naan fidduu dhoksa dhoysee tanaan zayitooti kana kan isaanii zaatarii minaaminaan hojjetan zayitooni jechuudha. Isan dibadhaadha kan isheen jettu. Isayyuu dhokseeti kanan dibadhuudha isheen jettu. Rifeensa kiyya yeroo nan miicadhe shaamboo naan fidduu saamunaa fuulaa harkaatiin rifeensa koo miicadhaadha kan isheen jettu. Dhugatti baay'ee kan nama gaddisiisudha jireenyi ishiin keessa jiraattu jechuudha. Yaa obboleeyyan kiyyaa kana waan inni isin biraan gaheef ishiitu biraan naan gahinaan jedhe obboleeyyan kiyya du'aayii akkanaa godhan rakkoo guddaa keessan jiraadha kan isheen jettu jechuudha. Birrii kiyyayyuu osoo kan harkatti naa kennitu ta'e ittiin nanu wantoota waan nyaatas ta'u wantoota adda addaa ittiin bitadha garuu na harkaan hin geessu. Fuuteetti kan isheen maatii kiyyaan ji'a lamaan na ergitu $120 tana jechuudha. Birrii dhafee miti amma ishiin kan rakkatte nyaata dhabeen jira uffata hin qabu shaampoo naan fidduu waan tokko naan fidduu baay'ee rakkoo keessan jiraadha kan isheen jettu jechuudha. Kobozii takka yoo naa fidde ishii gidan fidassan ganama yoon takkitti na nyaadheedha guyyaatti deebi'ee hin argadhu. Fuuteetti filleeji na jalaa gooti bakka qorraasan fireezarii achi keessa na jalaa gooti. Baay'ee rakkina irra jira nyaata dhabeen jira ani konkodaan du'uu kiyya ammoo sanirraanuu yoo nyaatte malee enerjii hin godhattu hojiidhaaf baay'ee na dadhabsiisa. Bakka ofii jibbaadhe ani lubbuu kootiin of balleessaa kilooroksiin dhugaa bakka nan du'a naan jettee. Dhugaan isin jedha hangan gorsuu danda'u silaa keessan gorsee jira jechuudha. Baay'ee kan isheen dhugaa baay'een itti gadde na gaddisiiste jechuudha. Lubbuu kootan of balleessa
maatii kiyyas akkamittan itti arga maatii kiyyatti yoo kan deebi'u ta'e maatiin kiyya nan beekani bifa kiyya jijjiirradheen jira luqqa'ee harkinarra qomaaxaan fakkaata harki kiyya nan jettee dhugatti na gaddisiise jechuudha bakka na gaddisiise kanaaf yaa obboleen kiyya rabbummaan kuni rakkoo kana keessaa si haa baasu jettanii akka du'aa gootaniif abdiin isinirraa qaba jechuudha warra mootiyyuu rakkoo kana keessa jiraatan rakkoo agashii kana keessa hin jirtan hin jedhu garuu hin jirtan hin jedhu namni kobosii takkitti fuudhee nama jala awwaalu yookaan immoo isaan fooqirra yookaan naqanii kan ta'an ta'e kushina keessatti kaameraa maxxansanii kan deemu waan ishiin hojjettu kun gifii akkamii akka yaadan maaliif akkana akka hojjetan giraa nama gabbaa jechuudha waaqayyo akka hojii isaaniitti isaanii ni deebisa jaarsa ofii sababa dhibee kanaatiin dhabdee jirti ay maaltu sayyuu narraa fudhate ana maaltu na gube hin jenne ammas cubbuu hojjechaa jirti jechuudha cubbuu hojjetti yookaan immoo dhibee kanayyuu ittiin nan du'attee hin sodaattu waan tokko hin sodaattu jechuudha namni cubbuu hojjechuun of fuuldura waan itti dhufu hin beekani kanaaf yaa obboleen kiyyaa haasaallee isinitti guddisan jira yoo haasaan nama keessaa hin dhumu jechuudha obboleen ta'een tun rakkoo akkanaa kana keessa jirti biyya Beeruut iddoo Tiraapoolii jedhamu keessatti jechuudha du'aayii akka gootaniif isin jedha ejeensuma bira yoo sodaite ejeensisanumayyuu garaa laaffisee akka mana jijjiiruuf yoo karaan baname immoo akkasumatti akkuma jirtu kanatti maatii ishee rabbiin akka biraan gahuun isiniin jedha hundi keessanuu du'aayii akka gootaniifan isiniin jedha sheer illee godhaa fi guruppii keessatti du'aayii haa godhaniif.